Wacirra bu'uun qabu. Waa afaan kan jedhee dhaqee fudhatta achirraa hin ta'u. Sirra yaalaa qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni abbaa daraartuu marti keessanuu subscribe, like, share nu gochuudhaan maatii nuuf taasisanii jenna. Hadda mootummaa an abbaan daraartuu nama kara deemaa nama maasaa fi laallachuu deemu. Nama akkasii kanneen nama maasaa fi keessaa arabachuu deemu kanneen nama akkasii kan hadda gaafiif deebi'ee gaafannee waa shallamoonnaa aga dhumaatiin nu wajjin turaas hin jedhe ilaala booteen nu jirullee bootee ajaa'iba waan ta'eef nama dagaafiif deebi'an gaafa dhisan argat ila kinoo ilaala silkii kana shallamna kinoo silkii kana shallamna waan ta'eef gamana waan ilaalillee ambas isin dabartee. Ayyee kabajamtootaa fi daawwattoota abbaa daraartuu marti keessanuu like, subscribe, share nu gochuudhaan maatii akka nuuf taatan isin jenna. Hadda immoo akkuma abbaan daraartuu jalqaba irratti ibsuu barbaadu immoo gara iddoo lafa baadiyyaa bakka bareedaa amma naannoleen gara birraatti deemaa waan ta'eef iddoon jirrillee iddoo bareedaa akkuma abbaan daraartuu jedhe immoo namoota maasaa isaanii ilaallatuuf akkasumas maasaa isaanii haramatuuf keessa deeman. Nama tokko haga nama sadii qabnee gaafiif deebii abbaan daraartuu haa dhiyeessuu fi namoota gaafiif deebii san dhiyeesse immoo namni silkii kana fudhatullee hin jira. Akkasumas illee gaafiif deebiillee maali jettaniillee yoo yaaddanii gamanumaan immoo diraamicha yookiin viidiyoo keessatti arguu dandeetta waan ta'eef badhaasni kun illee badhaasa silkii kana dhugumaan immoo ka argate gaafiin abbaa daraartuu yookiin ulfaatuu danda'a yookiin immoo salphatuu danda'a. Namootuma karaa deemaa illee gara hojiitti bobbaanee qabaatuma gaafanna of bira kennee innaan hime gamanumaan yoo diraamichi maal akka ta'e ilaalla namaa eenyu ka abbaa daraartuu. Ati taa'ii qo'inatti nama kanarraa qaba taa'eeti. Gaafiif deebii xiqqoo abbaa daraartuu hin beektanii sanumaa fi hin deemtanii yoo jiddartanillee gaafii isin gaafatu. Maal gaafii manattu dadhabne gaafii maal nu gaafatta? Xiqqoo kishilee waan badhaasni garaagaraa illee jiraatu danda'a abbaa daraartuu isin gaafata. Xiqqoo sammuu keessa illee fataa gootanii isin deemtanii. Haa ta'u ishee waan Ayyee tole kabajamtootaa fi daawwattoota keenya namoota lama argannee jirra. Namoota lama kanarratti immoo abbaan daraartuu illee waan jedhu yoo qabaate amma garuma itti meera waan ta'eef durumaayyuu gara dorgommii keenyaatti seennaa isaan lamaan illee isaan lamaan waliin dorgomsiifna. Namoonni immoo gaafiif deebii kana argatan dhugaa rabbii yookiin silkii badhaafamuu danda'u waan ta'eef dorgommichi immoo abbaan daraartuu nu haa jalqabsiisu. Seeraan na dhaggeeffadha waan asi gaafadhu deebii salphaadha waan ta'eef ila wanta kana argitanii ila wanta kana isin nama lamaan wanta kana akkana harka keessan gubbaa kaattanii harka keessan cabsitanii odoo akkana ofiitti fidin namni tokkoffaa akkana dhagee akkana afaan kaa'ate wanta kana badhaasni hin garuu badhaasa guddaa argachuu dandeetta waan ta'eef isin lamaan keessaa akka daddafee afaan wal bira isin laaqaa wal bira jalqabdanii afaan daddafee afaan kaa'ate badhaasa ni argata waan isin galee la fakkaate wanticha kana isin nama lama isin lamaan ol kaa'ame wanta kana akkana jira laala wantichaan kun akkana isaan nama lama harka kana akkanarra kaa'atan jechuudha akkana isin akkanarra kaa'atanii harka kana akkana cabsanii afaan kaa'atu odoo hin taane odoo hin cabsine akkanatti itti dhufanii afaan kaa'atu jechuudha isin galee eeshi amma isin lamaanuu kootta harka keessan kabajamtoota daawwattoota keenya ilaalaa isin waan isaan hojjetan odoo waa takka hin cabsine ka jalqabee dursee afaan kaa'atu harka keessan akkana deebi'ee cabuu hin qabu. Akkana ta'uu qabu harka keessa akkanuma dhaxxanii fuudhuu hin dandeessan. Tokko lama sadii jalqaba. Akkanaa miti akkana hin ta'u ol darbuullee hin jiru. Akkanatti odoo hin cabne isin hin jedhu ol darbuun hin danda'amu mokkoraa. Ati saya ke abbaa daraartuu? Dhagee gaafi daafi. Ta'u mas. Yaali. Yookiin ciiftee yaaluu dandeetta yookiin teettee yaaluu dandeetta mee yaali.
Barbaade. Akkana miti akkana achirraa bu'uun qabu achirraa bu'uun qabu. Afaan kan gadi naqee fudhatta achirraa hin ta'u. Sirrii alaa qaba. Eeshi gosa takka waa isin gadi. Ammallee isin gadi laala harki kun cabuun qabu. Dadhabdanii harki cabuun qabu. Harki kun cabuun qabu. Yookiin akkaataa mala wayiiti wantichaan waan sammuuti. Wantichaan waan sammuu waan ta'eef akkana ol darbitee itti yaadee akkana ol darbuu osoo hin taane akkaataa mala wayiiti. Akka barbaadetti fayyadamuu danda'a. Harki koo gudduu waan akka cabnetti. Harki koo hin cabnetti akkasii afaan kaatu qabdu. Ammallee mee yaala. Irra yaala. Ijoollee hin danda'amu. Koi. Dabba daraartu gosa jaalladhu. Hin danda'amu. Koi. Yoo jammare jalqabe yoo isin jedhu. Tokko, lama, sadi jalqaba. Hin ta'u keessan hin ta'u. Afaan hin dhagaafuudha. Hin taane hin arganne amma taphichaan amma immoo kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Tapha kabajamtootaa fi daawwattoota keenya wantichaan wanta sammuuti. Anaaf zabbaan daraartu immoo afaan hin kaannaa isin jedhisaa tumu nu ilaala. Akkana diriirsa abba daraartu. Wantichaan akkana jira. Argitan. Argitan. Argatanii. Latti harkeennan cabu. Harkeennan cabu. Akkana yaakanii jechuudha karaa biraati. Nama isaan nama lama odoo nama tokko ta'e hin danda'amu. Isinii galee miti. Amma isaan immoo gaafima asika. Wantootuma salphaa ta'e baay'ee nyaatuudhaaf dhiphataa turanii abba daraartu. Nama lama ta'anii immoo akkaataa itti nyaachisuu danda'anii jechuudha karaa biraati. Odoo akkanatti kun jala qabee kun gamana qabee waan nyaatuu danda'anii jechuudha. Tole amma immoo gaara gaafii lammataatti deebinaa. Qubee yaa'ii kaasu. Argadde abba daraartu. Xiqqoo si dhiibasillee. Daawwattoota ammallee gaafiif deebiin akka itti fufee jira. Akkana dhaabattanii isiniin jedhaara. Akkana dhaabattanii qubee ankaasaa isin jedhe kaaftanii isiniin jedhaara. Ammallee qubee si gaafa naa kaafta gochaanii qaama hangeetti naa kaaftaa qubee maayii naasuuf naa kaasa. Harka kee cabuun hin danda'u akkanatti. Luka hangee lolisis. Luka lolisis. Qubee maayii kaasiif qubee maayii. Akkana hangee diriirsi qubee maayii naa kaasa. Carraan hin sakkitti si'eef. Eeshi qubee biraa dabalii. Qubee amma immoo naayii naa kaasa qubee naayii. Ayo carraa hundaanuu arganneeti. Isillee amma qubee maal naa kaafta hoo jenne qubee qaayii kaasuu hin dandeettanii? Qubee qaayii. Qubee xaattani. Qubee qaayii weetti qubettanii qubee qaayii ta'a akkanaa san. Ni yaalame. Yaala gaa. Bira. Ye qubee zaayi naa kaasa. Qubee zaa? Reeza. No. Gochaan qubeewwan kaasuun kun baay'ee xiqqoo namatti ulfaata waan ta'eef wanti hundi wal harkaa fakkaata. Beeka waan ta'eef gamanumaan immoo warroota nu faana turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo hojii taphannee isin bashannansiisuudhaaf Galatoomaa. gaafii jalqabaa illee iddoo argattanii sila bareeda ture badhaasni keenya bilbila ture. Amma yeroo biraatitti carraa akka argattan abdiin qabna. Gamanumaan waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa miidhagdhaa isiniin jenna. Galatooma. Kabajamtoota fi daawwattoonni hordoftoonni abbaa daraartuu marti keessanuu laayik, sheer, sabskiraayib nu gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isin jaalladha.